Addunyaan lafarraa kun bakka namoota hunda gammachiisuun ittiin danda'amnedha. Namoota itti yaadnes haa ta'u haalaa fi akkaataa nu hin yaadnetti nutti dheekkamuu yookaan mufachuu danda'u. Kanaan alattis namoonni jiruu keenya keessatti nu gaddisiisuu, nu boochisuu, nu aarsuu kanarra darbis godaannisa jiruu keenya irra kaa'u. Kan nama ajaa'ibu immoo namoonni akkasitti nu gaddisiisanii nu boochisanii dhiifama nu gaafatanis ta'a. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Girtuu Miidiyaa sagantaa onnachiistuu keenyaarraatiin maalummaa fi faayidaa dhiifamaa akkasumas rakkoowwan dhiifama gochuu dhabuun uumaman waliin ilaalla. Qopheessee kan isiniif dhiyeessee Ansittiin Ahaddiiti. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Dhiifamni maali isa jedhurraa haa eegallu. Namoonni jiruu keenya keessatti nu miidhu, nu gaddisiisu, dara garagaraa nurratti dalagu. Sababa kanaafis keessa keenya keessatti miirri haaloo qabachuu, miirri jibbaa, aarii fi gaddaa akka uumamu homaa mamiin qabu. Yeroo dhiifama goonu garuu miirota kana hunda dhiisuuf murteessuudha. Kanaafuu dhiifamni murtoodha jechuudha. Namoota balleessaa guddaa nurraan gaanuu akkamitti dhiifama goonaaf dhiifama goonuufis akkamitti wanta isaan nu godhan daganna jechaa jirtan ta'a. Tarii wanta isaan nu godhan dagachuu baachuu dandeenya ta'a. Garuu immoo dhiifama gochuufii qabna. Maaliif akka ta'e beektu faayidaan isaa numaaf waan ta'eef. Akkamitti faayidaan isaa numaaf ta'a jechaa jirtuubi. Dhiifama gochuu dhabuun kallattiinis ta'uu baatu alkallattiidhaan dhibee kaansariin wal qabataa jedhu qorattoonni. Namoota dhibee kaansariin qabaman keessaa 61% rakkoo dhiifama gochuu dhabuu qabu jedha. Kanaan alattis dhibeewwan akka dhiibbaa dhiigaa, sukkaaraa, asmii, furdina garmalee, dafanii ijaaruu fi umrii gabaabbachuu dhiifama gochuu dhabuun akka wal qabatu beektuu laata? Kanaafuu akkuma barsiisni amantiilee garagaraa jedhu san waaqni akka dhiifama isiniif godhu isinis warra isin miidhaniif dhiifama godhaa jedhu san jechuu kooti. Boqonnaa keessa keenyaa fi nageenya sammuu keenyaaf jecha namoota dhiifama gaafachuu qabnu dhiifama haa gaafannu. Namoota immoo nutti balleessanii dhiifama nuun gaafanne hoo akkam goona jechaa jirtuumi. Namoota dhiifama akka nu gaafatan barbaannu yoo danda'ame qaamaan arginee wanta akkanaa natti balleessitee haaloo sitti qabadheera garuu immoo siif dhiiseeraa dhiifama siif godheeraa haa jennuun. Nama san qaamaan arguu hin dandeenyu yoo ta'e immoo xalayaa haa barreessinu. Xalayaa barreessinee fi na gaafatuu baattus dhiifama siif godheeraa haa jennuun. Tarii immoo namni nutti balleessee dhiifama akka nu gaafatu barbaannu sun lubbuun jiraachuu baachuu danda'a. Kanaafuu maal goona? Kanaaf immoo maal goona isinitti fakkaate? Xalayaa barreessina. Xalayaa wanta nutti dhagaamu hunda ibsu san balleessaa isaanii fi miira keenya nu keessa jiru ibsu san erga barreessinee booda xalayaa san gubuudhaan miira nu keessa jiru baasuu dandeenya. Waa'ee dhiifamaa hagana jenne taanaan haaloo fi dhiifamni walitti hidhama guddaa waan qabaniif waa'ee haaloos asumaan haa ilaallu. Ammas turtiin keessan nu faana ta'u. Haaloon akaakuuwwan garagaraa qaba jedha qorannoon saayikoolojistootaa. Inni jalqabaa simple revenge isa jennudha. Akkuma maqaa isaarraa hubannu kun haaloo salphaadha. Fakkeenyaan ilaaluudhaaf nama tokkoof yeroo lama bilbilee fi yoo bilbila nu jalaa kaasuu dide innis hanga yeroo lama bilbilutti eennee sadaffaa irratti kaasuudha. Akkuma isiniin jedhe kun haaloo salphaadha. Inni lammaffaan fantasy revenge isa jennudha. Namoota nu gaddisiisanii nu aarsan sammuu keenya keessatti wanta nutti dhagamu hunda baasnee itti himuu, arrabsuu, loluunidha. Gaafa qaamaan ol argan garuu akkuma duraa homaa hin uumamne sanitti itti fufuudha. Inni sadaffaan owner revenge isa jennudha. Kun kabaja irratti kan hundaa'edha. Namni tokko kabajni kiyya tuqamee jira yoo jedhee yaade kabaja nama biraa tuquu jechuudha. Inni biraan immoo constructive revenge isa jennudha. Dhaabbanni tokko hojiirraa yoo nu ari'e dhaabbata akkasii hundeessuu yookaan dhaabuudha. Adeemsa haaloo kana keessa guddinni jira. Kun bareeda fakkaata. Inni biraan immoo transformative revenge isa jennudha. Namoota nu miidhanii nu gaddisiisan yeroo isaan rakkatanii arginutti gargaaruudha. Gargaarsi kun gargaarsa qarshii ta'uu danda'a. Kunis bareeda fakkaata. Inni jahaffaan immoo collective revenge isa jennudha. Kun akkam isinitti fakkaate? Naannoo tokko keessa mucaan tokko jira jennee haa yaannu. Haati yookaan abbaan isaa yeroo miidhamanii gargaarsa barbaadanitti namni ollaa hundi yoo isaan gargaaruu baate mucaan sun guddatee aangoo qabate olloota isaatii fi namoota naannoo isaatiitti haaloo bahachuu jalqaba. Ilmuma namaa guutuyyuu jibbuu danda'a. Kun collective revenge isa jennudha. Inni torbaffaan spiritual revenge isa jennudha. Namoonni tokko tokko nama isaan miidhetti haaloo bahachuuf mana qaaluu deemanii namni kun akkana na godheera maaloo akkana naaf godhi jedhanii qaalluu san gaafatu. Karaa biraatiin immoo namoonni tokko tokko akka amantii isaaniitti kadhatu.
akkuma haadholiin keenya waa'ee isaa yookaan ishee oolee hin bulini ijaan na argisiisi jedhanii kadhatan san jechuudha. Maarree dhiifama waliif haa goonu. Dhiifamni mallattoo bilchinnaa fi guddinaatiin dhaamsa sagantaa onnachiistuu keenya torbee kanaati. Qopheessee kan isiniif dhiyeessee Ansittiina Hajjii ture. Torban sagantaa wal fakkaataan mata duree biraatiin hanga olaa garuutti torban milkeen guutame isiniif haa ta'u nagaatti.